السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت بقوليواني بقجرات تنسلين جتا كان كان عليك دجا غرورا بس تجرت ترقمتنو يتمن تجرتنا شاتا قبدو أرامو روبياني نوجه فيني روبيان كريمة طبقة أنا كم تكوجو تاموس نتربسي سليني جايزة تحسيجر من ساقة ترتيب الديمة أكاسي asitti kan argaa jirtan kuni zibdaa ni beektamti. Zibdaa asiidha. Listii yoo isaan jira. Listiin yoo inni zayitiinis dafee yoo zayitii illee naqaa ol nusan isa jechaadha. Zayitiin yoo jira. Akkasumallee zibdaas keessan buusa. Waliin isa. Fakkaata kan kurtee hanga jaayiza godhee jira kun. Kurtee kana macam kurtee kayaknya bunyi nukar. Kurtee lagi yang mana? Rubiana hedduun jaayiza rubiyaanina jedhu ofii kiyyaa osoo akkaataa itti baasan waan isinitti argisiisu yeroo fireeshitti danbisneedha. Kun immoo jaayiza kan nuti rubiyaana yookaan akkaataa itti baasan sarara isaatiin akkasii haala sittortii gaarii. Akkasumallee deebi'ee dhufee kan jira amma shunkurtiin bilchaate shunkurtii gijimbilaa qullubbii filfila aswad akkasumallee soogidda walitti nannaqee viidiyoo isin waraabuu jalqaban itti fakkaateeyyuu akkasii jira kan olii gafute shunkurtiin bilchaatee jira waan ta'eef hedduun barbaachisu taa'aadha. Bakka kanatti maajuun xomaat maankaa 7 itti naqee bakkuma tokkotti itti naqa. Bilaa qullubbii qaaraa yookaan fi filfil majruush kan jedhamu kan yeroo arafa biyya keenyatti ittiin nyaatan yeroo foonii diimina akkasii viidiyoo waan waraabuu jalqaban achi fakkaatee yeroo shunkurtiin diimatu shunkurtii diimatee edda bunnii ta'ee ka'e gijimbilaaf qullubbii kan daakame walitti naqee amma timaatimii abbaa 10 wayii muree rubiyaana kiisii 10 hojjedha wanti kiisii xixiqqoo jechaadha. Ishii xixiqqoo kiisii xixiqqoo baattii bara kiisii 10 isheen hojjetaa jaayiza waan ta'eef xiqqoodha. Osoo isa kan ta'e immoo xiqqoo manatti hojjetame fireeshii ta'e ni gurguddata. Akkasii jarri kun innaa wal fudhatanii ammallee xiqqoo ture waan itti naqusanitti argisiisa. Deebin ammallee walitti qimamiin xiqqoo ishii akka wal fudhatuuf tursiisee amma isinitti argisiisa. Timaatimiinii fi gijimbilaaf qullubbii akkasumallee soogiddaa filfilas badduusiin itti naqee maajuun xomaatimii wajjin jechuudha. Amma iddoo kanatti mashruum faxxaru ni beektu. Mashruum arabiffaan qophaarii ingiliffaanis hin jira. Ingiliffaan mashruum jedhama. Arabiffaan faxxaru. Biyya keenyatti maloon kanallee sodaata. Asitti immoo garuu kun akkatti dhaabanii ni jaallatu jarri. Xiqqeetan jira. Tinnaqaa jechaadha. Hedduu nu bira waan hin jirreef malee sila baay'eetti naquu qabaa. Ni jaallatu jarri illee.
أستمو بقدونسي سرت ريك ممري جرا ولا ما تتناقا إمامي سلا سوق الدافع في الفلوس بس نتناقي مال في جائزة قبل إمامي كوني كواهن دفع ساقبو تندوري وكم مسألة جرا مكتوبة قبل فرار كايرتو داكو دافس ميتا وان برباد نيفتا إتشادا سران نتناقا سبايسي كباسين غباسي إتشادا kanaaf sarartiin akkoo kan jira waan ta'eef qimamii baay'eetti nama hin barbaachisu. Isaayyuu hundatti hin naqu. Nyaannillee mana namaa waan naquuf namni hundi waan gubaan jaalatu waan ta'eef akkasii xiqqoo turee kireeman jira kun kireeman itti naqa. Yeroo xiqqoo isheen naqu wal fudhatee jedhee hedduu cinqamuun barbaachisu jettanii nyaata hojjechuuf dhallaalimatti hojjettu. Amma kun xiqqoo ishee wal fudhate abiddi jalaa xiqqoo qannasee maaliif mashruuma ammaatii fi baqdoona siin xiqqoo walaa fudhatu qimamee ammaatiin jedha. Sana booda kireemaa kanatti naqaa. Rubiyaanii kamsa daqiiqa 5 qofa rubiyaan kan keessa turuu qabu. Isayyuu rubiyaan jaa'iza waan ta'eef hin xiqqata waan ta'eef xiqquma keessa tursiisuu qaba. Amma kun xiqqoo daqiiqaa muraasa wala fudhatu walitti deebina. Waaw amma deebi'ee dhufee jira inshaallah. Argaa jirtan kuni mallee fireeshidha. Kireema xabga jedhama ni beektu hundi keessanuu warra shamarranii. Amma itti naquuf kan jira jechuudha. Lala wal fudhatee amma kana sirriitti shunkurtii wanti hunduu qibamee jechuudha. Wajjin cinqamuun barbaachisu kan isin jedhe waan qolollaatiidhaan kun akkatti xiqqoo abiddi jala qannasee taa'uuf hedduu xaaxaan barbaachisu. Amma kanatti naqoofanii kireemitti raayyaa lammataa jechaan jira ammoo hojii na jalaa isas ta'e raayyaa abbaa midhaanin jaaladha. Lamatti naqa maaliif naashifii hin barbaadan jechuudha. Haga xiqqoo ammannaan wal fudhate rubiyaan itti naqa. Rubiyaanni daqiiqaa 5 qofa keessa taa'uu qaba. Addatti dabalee jira. Kireema xabqan kunis hedduu bilchaachuun barbaachisu. Kanam asal argitan sun argitan kireema xabqan irraa balleessee jira insa. Kasih osoo ittiin naqisanitti hima rubiyaan yeroo miicitanu khal leemuun kurkum
akka foolii rubiyaanaa keessaa baduuf akkasitti mincuu qabdu. Amma laakuna bishaan isaa keessaa xaaffeen jedhamtu keessa jirutti naquufan jira. Hedduu bilchaachuun barbaachisu kun daqiiqaa 5 qofa keessa taa'uudha. Amma rubiyaanni waan dafee bilchaatu jechuudha. Naqee jira kanas. Ya salam. Waliin jedhin. Akka maqaan qomree jira. So giddu isaallee jalqaba laalee ta'utti naqee hedduutti naqnee waa dursa jalqabatti naqeessee amma daqiiqaa 5 qofa abidda sirriitti tolla balee daqiiqaa 5 qofa bilchaata sana booda jalaan dhaamsa kalas. Rubiyaana karee maxxantu kan hojjechuun kanumaa jechaadha. Waa biraan cinqeen barbaachisu hundi akkasiin jedhama qadaadee kalas raawwatu. Iddoo kanatti raafuun kun raafuu maraadha. Foonaa beektu miti mooraa jedhama biyya keenya. Foonaa keenya duubaan jira mummure. Misira wajjin allichaa ofiifin dalagu jira. Ofii kiyyaa jechuudha. Argisiisa sallee. Sinin jedhaa turtii gaarii akkasitti hojjedhee xumuree jira sinin jedha.